garuu hunda nama jaalatama jedhamtaa jechuudha. Isin invite share godhame. Invite share godhaadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena viidiyoo boodalaaltanii isi warri hangi dhufe invite share godhaadha. Meedira deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan qaqqaalii ilmaan Oromoodha warri gartee salaamtaa tanan jenne kan kiristaana yooyyaa jenne harka fuune baga nagaan dhuftan hundi keessanuutu jechaadhaan gara sagantaa tiyyaarra kaniin dhufetti seenaa jechuudha. Akkuma beekamu tokkoffaa Abiyyi Ahmad Alii jetti sagantaan tiyya. Itti aansee sanyii gale san jetti. Itti aansee marroo dirribaa hoo maal godhuu qabaa jetti si gale. So marroo jetti. So tana hundaa'u adda addaaniin dura maaliifin Abiyyi dura aanse? Maaliif Abiyyi lolamee? Maaliif Abiyyi loluun barbaachisee waan juu kana xiqqoo ummanni keenya akka hubatu akka gartee xiqqootti gajjabeessuu barbaade jechuudha. Abiyyi Oromummaa isaa nam tokko irraa fuudhuu hin danda'u. Oromummaa Oromoodha si galee. Garuu waan Oromoon feetu dalagu jira. Waan Oromoon qabsooyitee 4 kiiloo isa nayxeef dalagu jira. Si galee. Namoonni keenya irra guddaan inni Amaaraa, inni Oromoo miti, inni Maarreedha akkasii miti dubbiin adeero. Amaara dhugaa sanirra badaan Oromoodha ifiifu. Namni kun nama sirna isaati yaadu malee Oromummaa isarra wal falmuun nu barbaachisu jechuudha. Sun dhimma mataa isaati. Namni tokko eega Oromoo ifiin jee Oromoodha. Oromummaa irraa haquu hin dandeessu jechuudha. Garuu qabsoo Oromootiin aangoo dhufee Oromoodhaaf maal dalagu jira waan jiru qofa laalu qabda. Oromoo imimmaan irraa haqaa jiramoo? Gaafii Oromoo deebisaa jiramoo? Oromoo dhageeffataa jiramoo? Oromoo irra bashannanaa jira. Kajuu kana bicha qabdee laalu qabda malee Oromummaa isaati maarree isaati wanni wal si falmisiisu hin jiru jechuudha. Oromoo mitiitii ka'aabaa uumee yoo ta'e waan Oromoon hin feene dalaynaan si galee sirna Oromoon hordofuu jennee mormuu qabnaa jechuudha. So saniifuu Abiyyi kun jalqabuma itti kaayyatu dhufee hoorarti olajjatutti Minilikiin itti olajjate jechuudha. Minilikiin itti olajjate. Maaliif sirni federaalizimii hamma dura dhufee afaan keetiin barachuu, eenyummaa kee practice godhuu, naannoon hundinuu naannoo ifiitiin bulchuu, kun gartee waan isaa aarsee jiruuf nuti sirna dursanii deebi'uu qabna jee sirna san practice godhuu ture sanumaan haasawa isaa jalqabatee jechuudha. Kana gartee utaalee jarri dura dhaabbatee jechuudha. Oboon dura dhaabbattee jechuudha. Saniifuu Abiyyi Ahmadiif Abiyyi kanaaf maaliif lolamu? Kajuu kana tanaafiin keessa gabbu'ee akka gaarii ibsuu barbaadaa jechuudha. Maaliifi Abiyyi Ahmad maal godhuu deema? Sirna federaalizimii kajuu kana balleessuuf deemaa jechuudha. Nuti sirna kana wajji dalaynee laal ani bilziqinnaadha si galee. Sirna kana sirri wajji dalaynee hudduu fi afaan isaa sirri garree jechuudha. Namni sabboonummaa qabuchi keessatti umriin qabu. Ati saba koo lammii too maarree too jennaan sirna san keessatti umriin qabdu jechuudha. Ummata kiyyaa fi yaaddawa maarree kiyyaa fi yaaddawa jennaan ati sirna san keessatti siidhumatti jechuudha. Nama harree gabra gartee halkanii guyyaa isaa sagadu isa faarsu kana qofa ta'uu qabdaa jechuudha sirna san keessa jiraachuudha. Dursa osoon federaalizimii kanan balleessine maal godhe? Federaalizimii warra federaalizimiin ijaarte, warra federaalizimii jala mirga harkate, warra federaalizimii jalatti naannolee harkate. Warra federaalizimii jalatti afaan ifiitiin dubbachuu harkate. Warra federaalizimii jalatti aadaa ofii shaakaluu harkate. Kana gartee daangaa Oromiyaa, daangaa Amaaraa, daangaa Affaar, daangaa Maarree ummata kana wal nyaachisu seenee jechuudha. Ummata kana wal nyaachisu seenee. Kana hunda maaltu wal nyaachisu jira hoggii jaan boodarra maal jechuu deeman? Ankeessoo bilziqinnaatiin dubbii fidaawe. Kanummaan rakkoo fideehu naannoo abaluu, maarree abaluu, mitirkishoo abaluu jennee adda addaa wal qooduu kana Itoophiyaa takkitti haa godhannu as bahuu ta'a jechuudha. Itoophiyaa takkitti haa godhannuutu as bahuu ta'a jechuudha. Namoonni keenya waan kana itti dhufuu teessan sirriitti ilaala. Oromiyaa bakka 5 caccabsuu deemanii wahiin arra isinii hime. Namoonni garii wallagga baasuu deemanii, wallagga naannoo godhuu deemanii jettanii nama mormitanii jechuudha. Gaafa san hanjamaa godhuu turtan amma dhufu jirtii jechuudha. Kilaastira yani sigale dhufu jirtii jechuudha. Tanaas Oromoon gartee hayyoonni Oromoo ummanni Oromoo akkaataatti waan kana welcome ju isinuma beekaa jechuudha. Nuti waan jiraate asirra isiniif hinna malee sigale qawwee qabaannee humna qabaadhee sigale isinirraa lolu
sagalee isifaa isinii tahuu malee wanni angodhuu danda'u hanganumaa qooda kiyya bahachaatiin jira jeetiin dhibba fitti amanaa jechuudha. Ani sheekka abbuta. So saniifuu warra federaalizimii practice godhu kana wal lolchiisu jiramu. Erga kana wal lolchiise booda Oromoo keessa gaddeebee tokkummaa Oromoo caccabsu seene jechuudha. Caaseeffama magaalaa jee tokkummaa Oromoo caccabsu seene. Osoon caaseeffama magaalatti hin dabrin dura. Osoon caaseeffama magaalatti hin dabrin dura. Oromoo tana fuudhaniiti gartee akka gartee Oromoon shawaa qoftiin sirna kanarraa fayyadamu jirtu godhanii kaayanii jechuudha. Baala gizee jedhanii wanni farshoo quuftee gartee utaaltutuun gartee barandarraa guuree wadaltichi shimallis kun oofutuun sigalee akka waan shawaan aangoo qabatteetti gartee ummata shawaa mootummaa ummata shawaa godhanii bocanii garsiisanii jechuudha. Itti aansuudhaan mootummaa shawaa tana mormituu kaawuu fi qabdaa jechuudha. Oromoo tana adda baasuudhaaf. Mormituu eenyu godhanii kaaniif Wallaggaa tana godhanii kaaniif jechuudha. Wallaggaa tana maal godhanii kaaniif mormituu shawaa tana godhanii kaaniif jechuudha. Warra gartee yoo Oromoon aangoo qabatteen feene warra maarree kan nutillee nu malee jennee maqaatti baafne sigalee nu hundinuu qooda keessaa qabnaa beek. Nu hundinuu gaafa ni tolti jennee qabsooyinu sigalee gaafa ni tolti jennee qabsooyinu mootummaa keenya jennee arra wanti tun badiittichi deemuu garraan nuti keessa jirru jechuun hin danda'amtu jechuudha. Anarraa eegalee nu hundi qooda keessaa qabna badii tana hundaa'u taniin siyaasa jiru tana sigalee. Narraa eegalee nu hundi keessaa qabnaa jechuudha. So Wallaggaa tana akkam godhan Wallaggaa tana gartee warra milkii Oromoo dura dhaabbatu warra gartee Oromoo fi yaanne warra ifumaa yaadu godhee kaahee jechuudha. Yoo Wallagga dhaqaniin du'aa hay aboo idaa Wallagga kan nu malee nuti jennu sun idaan dhuguma kan muummichi ministeeraa sadarkaa tanatti ichi dhaquu sodaatu idaan dhuguma je'een namni guutuu Wallaggaa tanaa sadarkaa hundumaatu mana kireessuu fi didanitti deemanii jechuudha. Yoom Wallagga qofa dhaabbatte itti aansanii naanneessanii dubbiin Arsii dhuftee jechuudha. Amma Arsiin guutuun feetu mootummaa deeggari feetu mootummaa mormu Jawaar Mahaammadiin shakkamtii jechuudha. Jawaar Mahaammadiin shakkamtii. Yoo gaafii tokko ka'ee namni Arsii tokko gaafate us ergamtuu Jawaar jedhanii OMN ergee jedhanii sigan. Oromoo adda babaasuu beeku hundinuu. Oromoo adda babaasuu beekan. Dursa akkasitti Oromoo Arsii akkasitti Jawaarii kennanii jechuudha. Jawaarii kennan. Harargee nu dhiisigaa Harargee maal godhanii dubra keenya tokko gubbarraa hanga jalatti memma kaabinee Harargee hunda ol ka'ii jedhanii sigalee. Wanti dubra kana nu tarrisanii dhalaan hanguma maarree rarraatu maarreen isii rarraati jettiimi Oromoo sigalee. Dubri gartee hogganaan tokko bireedee sagaleetti tollaan jettee bakka isin gaafii sanuu quban qabdu jechuudha. Biroo keessa jirti tafiitiifu Harargee dhiisin mala kooyisa keessa na'inu maaliif dubra kana nu tarrisan. Federalizimii kana Harargee irra practice godhu jiranii jechuudha. Dhalaan aangoo qabdii tana Harargee irra practice godhu jira waan ta'eef Harargee as keessa naquu jechuudha. Itti aansee shawumatanaa akkam godhan dhufanii shawumatanaa Salaalee fi warra gartee shawaa keessa dhalatee kana fuudhee if jala kaayeeti Salaalee qulqulluu shawaa tana fuudhee hayyoota sii hidhaanidhu balleessu arihuu sigalee kanarratti xiyyeeffatee jechuudha. So eega tokkummaa Oromoo kan akkatti daffacaase booda eega Oromoon gartee gamaa gamana dhaabbattee quba waliin laachuu eegalte booda maal godhe kilaastara magaalotaa jeeffite jechuudha. Kilaastara magaalotaa. Wanni kun Oromoo marratti beekadhu. Oromoo guddoo tana xiqqeessuun ni danda'ama mallassan beeki. Ifiifuu san biraa hoteetta mililikii deemu jira beekadhu. Poointii xiyyan irraanfate. Waa maaliif Abiyyi lolamaan si himu jira beekadhu. Jalqabarraa kaasee maaliif Abiyyi lolamaa sigalee. Maaliif Abiyyi dura dhaabbatama Oromummaa isaati moo maarummaa isaati Oromummaa isaa osoon hin taane hojii isaatii fi namni Abiyyi dura dhaabbachuu jira jechuudha hayyoonni Oromoo. Kun Oromoo miti maarreedhaa eessaa dhufee mitirkishoo dhufee waan kana nurraa dhiisa wanni kun gartee waan bishaan kaasaati miti. Namichi Oromoo hara shira Oromoo irra dalagu jirtu 100% nama Oromoo gartee aangoo isaatii jecha allimeet godhuu deemu jennee irra walii galuu qabnaa jechuudha. Haasawni dilliina naasa'u kun hojii isaatii naasa'u jira jechuudha. Kilaastara magaalaa jeeffite. Kilaastarri magaalaa kun magaalota amma fakkeenya Aggaaroo fuudhaniiti atumaatti directly bar wantaan ajajamti sigalee. Naannoodhaan ajajamti jechuudha. Jimmi humaarraan qabu jechuudha. Awwadaay, Haramaaya, Maarreedha.
guututti fuudhaniiti federaal naannoo jala galchanii jechuudha. Caaseeffama magaalaa jeeffite jechuudha. Sigale. Caaseeffama magaalaa kana hoggifite godinaaleen ni diigamti. Booda maal godhanii mootummaan gandarra gabbuutee daayirektii yuunitii takkaan finfinnee taa'eeti silkii takkaan gaara mul'ata gaxayee jaa jechuudha. Sigale. Haala mijeeffatee caccabsu jira jechuudha. Caccabsu jira jechuudha. Uummata kana maas caccabsuudhaaf maal godhuu qabda? Dursa maal godhuu qabda? Hiyyoomsuu qabda jechuudha. Akka namni garaa fi qofa yaadu, akka namni nyaatee dhugu, ilmaanin maaliin kenna? Intalatiyya maaliin huccuun bita? Dardarri maaliin nyaadha? Yaaboo edanu hiraanni maali? Faxarri maali? Gaafii uummataa guutuu maal godha? Nyaataa dhugaatii gad deebisaa jechuudha. Maal godhuudhaan? Jireenyatti qaaleessuudhaan, sharafa doolaarratti jirre jee doolaarri yoo jiraate illee dho'isisiisuudhaan, sigalee faarsee bulaa kanaa fi gowwaa kana hahumaan beeyne kana fuudhee aangurra kaa'uudhaan, cafaysiisuudhaan, ummata akka jireenyatti qaala'u akka ummanniif jibbu huuyi akka ummanni je'ee waa'uma garaa isaa qofa malee waa'ee gaafii meemma namni Oromoo ta'ee yaa Rabbi maaliin nyaadha? Yaa Rabbi yoomiin du'a? Kana yaadu jira malee mee namuma gaafiin Oromoo takka deebiin arkanne je'ee mootummaa kana gaafachuu jiru naa laale. Hin jiru jechuudha. Kanaan biizii godhaa jechuudha. Sigale. Kanaani 100% fuudhee maal godha? Biizii godhaa jechuudha. Dhukkee godhaa jechuudha. Eega sii booda eega ummata humna dhorke eega ekonomii cabse tokkummaa isaanii caccabsee beeki gaaree fusitti hime wallaggitu maal hanjamaa gootisa shawaan aangoo harkannaan maal hanjamaa gootisa wallo tunis maal hanjamaa gootisa ji'ee Oromoon bakka ifumaa walitti ka'e inni maal godha gana ummata kana eega laaffifate booda hayyoota isaa ka ummata kana dammaysu irratti xiyyeeffata jechuudha ka ummata kana dammaysu irratti xiyyeeffata jechuudha akkam godha dursa faayidaan bita kan faayidaan bita ka faayidaa didi mana hidhatti ol darba ka mana hidhaati isa rakkise mataa keessa rukutaa jechuudha ummanni keenya torbaan tokkoo fi lama wuyuyuy jeetuma usee mana jecha sun dhimma isaatii miti sigale amala Oromoo baratee jira tuffatee jira innis Oromoodha Oromoo akka gaarii beeka aadaa Oromoo beeka waa hunda beeka sigale kun isa rakkisu jechuudha soo saniifuu kanaafi namni federaalizimii moor sigale mor kana caalaa federalizimii practice godhu qabna je'eeti qaamni tokko arkamee jechuudha. Qaamni sun maal jaama waraana bilisummaa Oromoo jaama jechuudha. Namichi kun karaan inni itti deemu karaan inni saba kanatti oofu karaan inni gartee saba kana deemsisuu deemu gaafii Oromoo deebisuu gaafilee Oromoo gartee tagartee bara meeqaaf bara 150 Oromoon dhiiga isaatti cabtee ilmootti gabbartee intaltitti gudeedamtee barataan barumsa isaatti dhabee yuunivarsiitii nama meeqaa ari'ame sababa gaafilee Oromoo kanatti gartee kana hundaahu deebisuu ozoon hin taane kara birootti akka inni deemaa jiru arkameeti hajaameenii jechuudha hajaameenii maal godhame woboon uumamteeti haatee dura dhaabbattee jechuudha. Mootummaan kun karaa nagaattiin amanuu eegaa arkan. Mootummaan kun karaa nagaattiin amanuu maaliin arkan? Warra gartee nageenyaan isa jala gale. Diyaaspooruma asii miila sidhiinaa siif ergamnaa sigale. Akka feete nu godhi gabra nu godhadhu ashkara nu godhadhu je'ee asii isa amanee boorsaa guurratee kun jaartii hiikee kun bizinesa gurguree kun jaartii wallolee kun gartee ilmaan isaa dhiisee kun gartee alaamana qabu hunda dalagaa isaa hunda nootisa kennee diyaaspooraan kun biitti bilisoomte jeeqa isa jala gale hunda akkam godhe ni beekta amma tokko naa himee diyaaspoora asii isa jala gale bakka inni jiru yoo biyya alaa tana dhufee dhokatee mana ta'a jechuudha ni qaanfata warri qaanfatu dhume nu kan qaanfanne qofaa hafee jette janjaartiin si gala amma namuma akka xiyyaa kan qaanfanne kana faatu ol bahee asii yamale warri qaanfatu hoggichi xayyaara saahiba isaa kan akka walii galanii dawwalee abaa yaaboo asiin jiraati namuttuun himini abaluu dhufe jetteeti rabbi sodaadhu mana nabuusi yoo manni isaa diigamee jiraatee takka jaartii isaa namni jalaa fudhatee jira aboo rabbii jiitiif takka hoteela naa qabi hoteela nabuusi je'eeti gartee saahiba isaa kadhataa jechuudha sadarkaa sanitti gartee diyaaspoora qaaneesse jechuudha nama asii isaa wajjin dalaga jee gale hunda salphisee xiqqeessee gartee namaa gaggodhe
sigale khan garte wadalloota isaa kan aangorro guurate ashaangullitti isaa tan akka fedhe godhu tanaan itti taphachiisee nama dandeettii isarra qabu nama biyya jaabe diasporaan kun dandeettii dhabeeti miti beeki carraa dhabe malee hayyoota gurguddaa biyya tana Ameerikaa tanaaf seeraa fi heera qopheessuu tureetu asii ceehee galee beeki biyya teenya gargaaruu qabna jedhe kana hunda salphisee jechuudha so erga akkas godhee booda waboon kaatee naay namni kun karaa nagaatti naman ummata isa jala galee kana godhaa jira ummata isa jala galee kunu faayidaa xixiqqoo tana dura kaan viidiyoo waraabee kaan maal godheeti itti taphachaa jira waan ta'eef ay namichi kun hin danda'amu jetteeti waboon kaatee dura dhaabbattee jechuudha sanyii maaliif dura dhaabbatama wanti kun wal qabata waan ta'eef sanyii wanni dura dhaabbatamuuf waan namni arkee hidhatee dura dhaabbachuu jiru kana karaa nagayaatiin hin qabsaawaa jee sigale karaa nagayaatiin hin qabsaawaa jee beek sanyii jechuun nama qabsoo Oromoo teebil irraa gabbutee lafatti miilaa irra deeme yoo jenne waliin sobne akkamijjii nagaafadhu qabsoo marroonfaan fuudhanii sadarkaa addunyaatti teebilii addunyaarra geessan abaa'oo takka addunyaan dubbatteen beeyne namni fuudhee teebilii addunyaatiin dha'e sanyii hooggansa marroo dirribaa jalatti jechuudha. Addunyaan guutuun Ameerikaan guddoon addunyaa hooggantutun abaa'oo waboo jettee dhaabbattee kan teessee gurra kennitee fi wajji haasoyte waraana waboon geggeessu kan irratti jechuudha. Waan addunyaa qabsoo Oromoo ta addunyaarra jirtu fuudhee shirishaaroota xiqqootti gad deebisee jechuudha. Wanni isa dura dhaabbatamuuf wanni sanyii dura dhaabbatamuuf maa galtaafi miti maa nagaya buuftaafi miti qabsoo ta'ee tanati sanyiin keessaa qabaa beeku qabsoo ati keessaa qabdu ta sadarkaa sanirra jirtu kan addunyaan guutuu mootummaa tanarra dhiibbaa godhaa jirtu sirna kanaaf kophee maa taataa sirna kanaaf ajandaa maa tolchita sirna kana beeki jalaa gubbaan addunyaan guutuun dhiibbarra godhaa jirti ummata Oromootiin hayyoota Oromootiin wallaaltota Oromootiin sigale qabaataa Oromootiin dhiibbarra godhaa jiranii jechuu sirna kana sheekka abbutarraa eegale hundi nama araaramii nagaya buusii sigale mootummaan kara qabatuu fi sirna kara qabatuu fi waan qabatuu fi waan gadhiis wallaalee dhufee faantaa ta'eef jechuu sanyii akkamiin faantaa ta'eef sirna kun ganaa tanaan dhaadataa jechuudha amma qaallichi gartee manzaraa qorqorroo san kaayyateeti beera kana walii qabee sigale diraamaa isaa dalagaa barbadeen gadda arbaa minciitti waan inni dalagu bartee ummata fattashanii halaalatti fattashanii itti gadhiisanas sigale halaala waraanii dhaabbachuu jira amma namni uuma inni kasitti ummata keessa deemutti fakkaatti diraamaa halaala bakka kaameraan hin jirre ummata fattashaniiti ijoollee kaadireetii fi beera kaadiree kana walii qabanii fidanii itti gallakkisan bakka inni mootora keessa oofaa maarree anumaan sodaadhu sigalee anumaan sodaadhu annama akkatti uummanni jaalatu diraamaa dur taphatu tokko gartee miika gaafa nuti isa deeggarru wayi maarree abbaa malaa miixiqqishoo abbaa malaa shayxaan abbaa malaa jechuu turre sanii ammallee taphachuu fedhaa jechuu sigalee waan san hunda bakka sanitti waan inni haasa'e dhageessanii nurraa baradhaa Oromiyaa irraa baradhaa karaa nagayaatiin galu Oromiyaa irraa baradhaa jechaa jira gartee kana hunda ka godhe sanyiidha jechuudha faayidaa xiqqishee takka mana tokko kan kennaniif jechuudha sigalee maaliifin ammarroo miseensa isaatii mi deeggaraasallee maaliifin dinqisiifadhe sanyii caalaa oofarii kanaa takka kennaa kanaa namni arkatee marroodha jechuudha sadarkaa Ameerikaatti doolaara waan barbaadde sigalee haga xayyaaraan akkatti gartee addunyaa tanarra si oofutti waadaa si seenna waan ja'an fudhadhu jetteen Ameerikaan ta'e qabsoo sadarkaa sanirra geesse fuudheeti sanyiin lafa gad deebisee jechuudha teebilirraa buteeti lafa gad deebisee osoo lafa gad deebisee dhiisee irratti albahee jechuu dhufe akkamitti irratti albahee gaafi asuma utaalee deengaddu huccuu makalaakiyaa kaayyate inni waraana bilisummaa Oromooti moo makalaakiyaadha
wanni woboon jechaa ture sun nu keessa taa'eeti hooggantoota sadarkaa olaanaa ka woboo kana ajjeesisiisuu ture ja'anii isaan ibsa kennuun sun sirrii ta'uu dhugaa ta'uu firra murteessee jechuudha. Firra murteessee jechuudha. Sigale. So qabsoon eega lafa gabbuute booda eega kana firra murteessee booda ammas maal godhe? Diyaaspooruma dheengadda isa gargaaruu ture. Diyaaspooruma dheengadda asii jeneraalummaa ijoollee ganda keenyaa hunda jeneraalummaa kenneeti. Jeneraal Abalu jennee torbaan tokko jeneraal Abalu. Huggii mana nama sanii bira geenye barmanni kun jeneraal Abalu. Eenyu hoogganaanis sanyiitu jeneraalummaa kenneeti bar jechuu ture sigal. Warruma dheengadda jeneraalummaa hiruuf ture. Warruma dheengadda gartee masruufa isaarraa baasuu ture. Warruma jaala kiyya jaaltooti ya waliin jechaa turan farshoo quufanii diraagaa harkisanii jimaa qamahanii sigale ichirraa nu qeeqanii irratti albuurraan siyaasa jira beeka. Nama qorii keessaa nyaatetti udaanu jettee argee mammaayiste aboo deemati nyan nuggee ati gartee tirfii haasu aboo deemati nama qorii keessaa nyaatetti udaanu duraanu sinjan sigale warri kee. So nama akkasiitiin tokkicha qabnu gurgurree sigale woboo kana gargaaru ummanni ture sun biyyarra asimoo kiraa manarraa hambisee biilii faranjii toliyaatu tanarraa hambisee sigale ummanni gartee mootu isa gargaaruu ture warra farshoo dhugu warra caatii nyaatu warra gartee hashisha harkisee gaafii nu gaafatu kuji sigale sigale saniifu baay'ee takka nagaddisiise sigale jechi sun sanyii namaniin qabsaa'ee jiru irraa bahuun baay'ee takka nagaddisiise jechuudha. Baay'ee takka nagaddisiise jechuudha. Tanaafi baay'ee na aarse. Diyaaspooraan kun akkatti qabsoota na gargaaru jiru ani diyaaspooraadha sirriitti hin beeku. Mallayni kun nurraa hafeetii miti beekadhu. Sigale. Mallayni kun nurraa hafeetii miti. Ammaasiis inni xiqqoo booda akka godhuu taannaaye. Amaluma abbaa irreeti hojii duraa kan akka waan mirga qabdu, akka waan humna qabdu, akka waan gartee wanni qabdutti ol si daddarbanii jechuudha. Boodarra gaafachi harka si jalaa fudhatan si dhumattee jechuudha. Saniifu sanyiin Oromoo birallee kabajaa dhabeeti ichillee kabajaa amma ijoolleen qoonqoo dhabdee rakkachuu jirti. Dheengadda waliigaltee 13 lakkooyte. San keessa waraana kana gaafa disarmii goone gaafa DDR goone hiikkachiifne takka gartee fuuldura waraana kanaa irra waliigallee jira jette. Ichi keessa qabsoon ati qabsooyteef afaan Oromoolee afaan federaalaa goonaa alaabaa Oromoolee alaabaa mee federaalaati miti naannoo Oromiyaa goona jennee waliigallee jechi jedhamu jiru. Qabsoo Oromoo ta teebilii Ameerikaa teebilii addunyaa gubbaa korte fuudhee lafa gad darbee akkanumarraa isin jechaa jiru hojiin si himaa jira takka lakka. Amma addunyaan maal jedhan sirna kanaaf akkami faantaa ta'e kan lammaffaa sirni kun wanni jiru kunoo hoogganaan isaaniitu gale galchaa jirra araaramaa jirra loluu dadhabanii galaa jira akka ati jettu sanii miti. Sirni kun wanni gabaasu waan ati jettu san hin gabaasu yaa sanyi. Ati imma mootummaa wajji wal lolaa turre haanu ni beekaati haa dubbatu jechaa turte sirni kun akkasii injifatamtee moohatamtee mataan gasii cabee gale beeka. Heerriin isa akkasuma si gale. Isaas si moohee si galche malee sirna kana dhayxee harka kennatte malee sirni kun dhufee harka sitti hin kennanne jechuudha. Tanama osoomoo walgahii addunyaa irratti akka wayyaanee sanitti sigale teessee haasoyte namni hundi wal mooguu dadhabee ati jaba inni jaba wal mooguu dadhabdaniiti gartee sirna harka kennisiiftee siin jedhe dhayxeeti adeeroo
makiinaa isaaniitiin waraana kiyya gaara keessaa coru jiranii jechuu jirta. Si moohaniiti harka kennabte moohamee jitte. Moohamaa yeroo hundaa'u saba moosisuu hin danda'u. Ati nama moohame. Memma waliigaltee ati waliigallee jettu tana yoom goonuu mootummaan tun siin jette maal fiddoo? Amma waliigaltee Tigraay ta South Africa waliigalan yoo abiyyiin goonu je addunyaa dhiibbarra godhaa jechu addunyaa irratti gartee sigale addunyaa irratti waliigalanii jechu gamtaa Afrikaa gamtaa Awurooppaa Ameerikaa sigale addunyaa guuturra waliigalan amma dheengadda gaafa amma dura gaafa mootummaan federaalaa waliigaltee tan hojii jijjiiruu didee usee calje taa'u maal godhan gamtaa Afrikaa barreessan gamtaa Awurooppaa barreessan US barreessan addunyaa tana guutuu barreessanii jechuu kun mootummaan waan South Africa fi Keeniyaatti illee sigale waliigallisan didee jira jedhaniiti barreessanii